Doktora Kabaja Komandira fi Atileetii idil addunyaatti maqaa gaarummaa biyya keenyaa fi Afrikaa beeksisuudhaan addunyaa dinqisiifte takka isin dhiyeessina nu faana turaatiin jenna. Waaqnu lagi abaarsa isibaata naraarsa gadee seenaa tureessa meekeen goota baarsa meekeen goota baarsa kaleefiin daachii baasa gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessa. Doktora Kabaja Komandira Atileet Daraartuu Tulluu dachee eebbifamtuu magariisa bonaaqannaa dachee aananii fi midhaanii dachee qabbanooftuu fi haadha oomishaa Arsii Boqqojjitti abbaa isii obbo Tulluu Gammachuutii fi haadha isii adde Yeshii Wagee irraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1972 dhalatte. Egaa Daraartuun akkuma guddatteen ergaa geetteen maatii fi ollaa isiitii fi yoo ergatan tole jettee fiiguu malee dideettee yeroo isiin duubatti deebitu hin jiru. Kanaaf eebba ollaa fi maatii isii irraa argatteen hojii atileetii kanaan milkaa'uu hin ooltu warri jedhanis ni jiru. Doktorri Kabajaa Komandira Atileet Daraartuu Tulluu osoma akkasiin maatii tajaajilaa jirtu mana barnoota Boqqojjii galte. Yeroo kanatti barnoota ispoortii barattuu fi wal dorgomtu xiyyeeffannaa barsiisota keessa galte. Intalti tun dorgommiiwwan kamuu kan fiigichoo irratti shamarran daraboo isii dhiisiiti warra dhiirota daraboo isii yookaan umuriin wal qitan mo'atti ture. Kanaaf barsiisonnis intala qaxalee tana cimsuu eegalan. Achirraa ka'uunaan yeroo san wal dorgommii manneen barnoota godina Arsii keessatti taasifameen dorgomteetiin sadarkaa Arsiittiin mo'atte. Arsiis bakka buutee dorgomuudhaan mo'achaa deemuun isii ittuma fufee. Kakallachaa oolii tala Oromiyaa ya Daraartuu Tulluu sanyiin gaariin baddu. Ogeeyyonni atileetiksii xiyyeeffannaa guddaa itti kennuudhaan sadarkaa biyyatti guddisuudhaan akka dorgomtu taasifame. Yeroo dorgommii san sadarkaa Arsiitis haa ta'u sadarkaa biyyaatiitti wal dorgommii fiigichootiin mo'achuudhaan madaalawwan garaagaraa sadarkaa biyyaatiitti sadarkaa akka Arsiitittis argachaa turtee jirti. Achumaan sadarkaa addunyaatti akka dorgomtu taasifameetiin sadarkaa ardii Afrikaatiitti madaalawwan garaagaraa argachaa turtee jirti. Haa ta'u malee yeroo jalqabaatii fi taphoota ispoortiiwwan olompikii akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1992 biyya Ispeen Baarsiloonaatitti taasifameen meetirii 10,000 atileetota addunyaa waliin dorgomuudhaan madaalaa warqee badhaafamte. Ya Daraartuu Tulluu ishiin dhiira caalte ishiin dhiira caalte ishiin dhiira caalte. Wal dorgommii isiin Baarsiloonaa irratti mo'atte kun seenaa dubartoota ardii Afrikaa gurraachota keessatti isa jalqabaa ta'ee galmaa'eetiin intalti gurraattiin Oromtittiin Boqqojjiirraa biqilte tun mo'achuu isii addunyaa dinqisiise. Maqaa biyya keenyaa irra darbitee kan ardii Afrikaas kabajaan waamsisuu jalqabde. Ummata gurraacha Afrikaa guutuu ammoo gammachuun utaalchifte. Keessumaan dubartoonni wanni hin dandeenye akka hin jirre mirkaneessiteefi. Doktorri Kabajaa Komandira Atileet Daraartuu Tulluu injifannoo yeroo sanii arras ni yaadatti. Ya Daraartuu Tulluu ishiin dhiira caalte ishiin dhiira caalte ishiin dhiira caalte. Egaa Doktorri Kabajaa Komandira Atileet Daraartuu Tulluu Baarsiloonaa irratti injifannoo argatte kanaan baga gammaddeen garagaraa idil addunyaa irratti roobaa ture irra caala hamilee isii gabbiseetiin
waldorgommiiwwan sadarkaa idil addunyaa irratti hirmaatte hundatti mo'achuu itti fufte. Waliigala egaa sadarkaawwan idil addunyaatitti waldorgommiiwwan garagaraa taasifame irratti meetira 10,000 egaa mo'achuudhaan madaalawwan warqii 10 olee sadarkaa idil addunyaatti dorgommii taasifameen mo'achuudhaan intala gurraattii Afrikaa addunyaa dinqisiifte gootittiin Oromoo Dr. Kabajaa Komaander Daraartuu Tulluu idil addunyaa olompikii biyya Speen Baarseloonaa irratti isin galmeessisiifte kun isii galaa ta'uu irra darbeetiin atileetota hedduufis fakkeenyummaa guddaa ta'uudhaan dorgomuudhaan milkoomne jedhan keessaa atileetii Geexee Yaamii isii takkaadha. Dr. Kabajaa Komaander atileet Daraartuu Tulluu waldorgommii idil addunyaa irratti dorgomaa turteen madaalawwan garagaraa malee maallaqaa fi waraqaawwan ragaatii fi galataa hedduu argachaa turtee jirti. Adiin gama kaatee ya Daraartuu Tulluu kaatee hunda caaltee. Kennaa fi badhaasa galataa Dr. Kabajaa Komaander atileet Daraartuu Tulluutii kenname tokko dooktereetiidhaan egaa yuunivarsiitiin Jimmaa intala qaxalee Oromoo addunyaa irratti uummata Oromootii fi biyya kana yaamsifteef dooktorummaa kabajaa kenne. Gangalachaa oolii gaangoon garaan gattu kakallachaa oolii. Gootittiin intala Oromoo Dr. Kabajaa Komaander Daraartuu Tulluu fakkeenyummaa isii atileetota biyya Itoophiyaa qofaaf odoo hin taane atileetota naannoo dhaloota isii biyyaatii fi ardii Afrikaatii fi fakkeenya guddaa ta'uu ittuma fufte. Dr. Kabajaa Komaander atileet Daraartuu Tulluu hojiilee ispoortii idil addunyaatti mo'atteetiin ardii Afrikaatii fi biyya isii lammii isii gammachiisuu malee haalaa fi amalli isii ammoo kan qalbii nama hawatuu fi haadha nagaa haadha jaalalaa akka taate egaa miltoowwan isii atileetonni hedduun ragaa ba'uu fi yoo yaadaanis qabamanii turan yoo Daraartuu bira dhaqanii jedhan nama gammachiisuun kolfisiisuun rakkoo nama mudatees namarraa salphisuudhaan akka salphatti akka rakkoo san ofirraa buusan nama taasifti. Haati jaalalaa tun jedha. Egaa gootittiin intala Oromoo Dr. Kabajaa Komaander atileet Daraartuu Tulluu yeroo ammaa kana hooggantuu Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaatii fi hojii raawwachiistuu koree olompikii Itiyoophiyaatiin beekumsaa fi muuxannoo argatteen lammiiwwan isii tajaajiluu irratti argamti. Adiin gama kaatee ya Daraartuu Tulluu kaatee hunda caaltee. Gangalachaa oolii gaangoon garaan gattu kakallachaa oolii intala Oromiyaa